Kisa Sen Nandu pada malapasa Hamma yo mitana sasa Maafa Abo sang ni dia tanah bilbil wa masyaallah. Akam min agana tarat bagdrat sayakiya. Abo bemban yani domi si barbaru jira yubari akana manake si barar fajere cuma biseti ni me shawi frada jede. Akasi barbaru jira ama manan jirtu ati. Ishi kaya rakon injuro ergati mana anjara ni mal budare. Mali me mali ni madaru barbat. Akam jadi jasa amian. Abo kai wali sino fabarin tawla sai baki ya punya wanita ni na radisi. Ayah dah ke teman usini teman gafat di wani sini jadi siti mamu akam. Ayah kami si bilbilet ini nak ciba kasih roti bilbilet ini memang sih gitu ada bapak dah. Garu mereka wani kumpat elden tintor le garu ergati jette men gora ka jolen bar alan zabana tum bar bae amanam tu mitire ya bodi so sitta fe o yana fakara. Kaya bibi kiashi me mal mafi me rabbi ke ya burqani mukorash yayi ay nagat abo sami ke kuma walin tanin da ofi abo maji tura nama dabasa ijolen ala amma kunin amanam tu yo sina kata sa ishi o ki wanna ate abo walin tani ka wani sami ke kuna da nakini wa chinkati abo meni mokora ka abo Kisa Sen Nandu pada malapasa Hamma yo mitana sasa Maafa amma maali sin fakkaade jaartii boodeenyaa kiyaawiti farankii godhanii barbaade jechuudha mee akkana jaaladhu kana si jaaladha jedhanii mee waan isin taatu ilaala farankii godhaanii mee waan isin jettu mee waan
hagam amanamtuu akka taatee fi hagam akka isin jajjaba taate kan adda baafachuu jechuudha. Kanaaf wallaahi sirriitti qaamee yaa rabbi jechuun akka isin taa'ammaa ni taatu barbaannedha. Amanamtuu ta'uu qabdi. Sittiina! Sittiina! Sittiina kottu mee? Wayye! Mee kottu waa si gaafachuu barbaada. Maaf namaan? Kottu taa'imee as bira waa wayii waa sitti himuu barbaadeeti. Ayyee! Hai! Akkami nagaa? Taa'ii jaame. Asuma siif taa'imee. Laa asuma ta'a maal na barbaadde? Akkam nagumaa meeti? Alhamdulillah. Fayyaan kee akkami? Nagaa wallaan. Akkam eessa jira jaarsi? Jaarsi kiyya hojii jeeni. Bakka hojii jiraamu? Maa wata namni bakka biraa jira bakka hojii jira siin jedhee kun beekamaadha. Laa jaarsi kiyya bakka biraan deemu hojii malee. Bakka biraan deemu amma akkam amantaa? Maa sin qabdan akkasitti? Maa osoo jaartee akka ta'e tana argadhee maal qabatteeti? Haa guuteen jaartiin akkana. Tasi geettu eessaa jetteetteeti? Amma jaarsi kee amma bakka hojii jiraare? Bakka hojii jira jaarsi. Abboo bakka hojiin jiru yoo tana dhaltu wayii bira jira maali akkanumaan bakka hojii jira jetteetiin yaadda maleeti. Inni yoo tana mana hin jiru achi hin jiru bakka dalagaa hin jiru bara. Lakki bakkuma dalagaa jiraanni. Bari isa caalaa bari asoo inni sin fuudhin dura iyyuu bara. Ayyee. Anatu si jaalataa ture iyyuu bara. Akkan si jaaladhu sitti mee beeku inni maa? Lakki jaarsi mukkeen jaalatan Inni amma bari yaada yoo mana galu akka nama si wajjin yoo naalu ta'a malee bakka biraa tajaajilatu qabaa iyyuu bari. Ani gisee mara garaa na dadhaba yoo inni akkasitti biraa hojii wannaa jedhu. Ani baay'ee tokko bakka ani waan si jaaladhuuf keessi kiyya bakka ana dhagahama siin jedhu. Maan gursirlee yeroo akkas ta'u anatti maan ta'e isa maan gursi? Gorsuun miti bakka amma iddoo waluu mara bakka amma isumaan wal loluu barbaade sababa kun keerraa ka'e. Anamma iddoon kana hundaa dhiisee anamma akka ati ana jaaladhu barbaadaa isa dhiiseeti. Maal jettaa? Iddoon amma akka ati ana jaalattu barbaadaa iddoon isa dhiiste iyyuu amma bakka. Ani baay'ee si jaaladha namni haqa anaa si jaalatu illee hin jiru. Isa caalaa nuti si jaalata uummata akka iyyuu ana biratti harka dhibbarraa dhibba si jaaladha. Lakki jaarsi kiyya bakka dalagaa yaa'amsiin ayina manaan jaarsi. Bakka ati ana jaaladhu ka ana tumee anaaf jaarsa keemee wal bira laali walumatti nuuf laali waa hundaaniyyuu qabeenyaan ta'e bareedumaan ta'e waa hundaaniyyuu ana fudhatara maal goota ati kana irraa maal goota kana rakkata irraa maal goota na faana jiraatu. Ati maaliin jaarsi kiyya taatama? Waa hundaaniyyuu jaarsa keen taraati maal goota akkanaa waliin ana waliin fataa zanaan jettu ana sirraa deema. Yaadni jaarsi kiyya anaaf bareedu. Atama bareedduuti akkamitti mucaa kana wajjin jiraataati akkana wannaa itti fakkaate na faana jiraatu maal goota isa wajjin jiraataati. Akkamitti akkas naan jettaati yaa jaarsa kiyyaa taa'ee si jaaladha jettu hin qaanfattu? Bakka ani kaa jaalalatu naa shannafee maal naa godhan hiriyummaa isaa akkamitti ani si akkana ani si jaaladhu tana waliin miidheetiin inta biraa wajjin shaa jedhu bakka ani kanaaf si jaaladhee jiraan bakka amma akka ati na waliin jiraattu jedhani. Lakki an jaarsa kiyya malee nama biraan jaaladhu. Abboona jaaladhu bakka ani si malee nama tokkollee hin hojjebee hin laalu abadan bakka si malee namni hin jiru ana biratti bakka nama si wajjin jiraachuu fedha bakka nama si malee jiraachuu uumamaa hin danda'u bakka si jaaladhee jiraa si wajjin jiraachuu barbaada. An jaarsa kiyya dhiisee hin danda'u. Ani shindu inaan jetta nama bakka si malee uumamaa yoo addunyaa kana jiraachuu danda'u bakka si malee jiraachuu hin danda'u bakka. Yoo nama na jiraachuu hin dandeenye an jaarsa kiyya dhiisuu hin danda'u. Maal goota kana jaarsetti ni wannaan ta'a maal goota sirraan deemu uummata akka yoo waliin deemtan karaa situ ati isa biratti akkana bareedda inni uummata akkamitti akkana jechuu dandeetta bakka anas sirraa deemaa ana wajjin jiraadhu dhiisi jaarsa kan kee uumaa si Lakki jaarsi kiyya anaaf bareedas namaaf. Mee fakkeenyaaf mee haadha manas dhiisee mee asii achi iddoo bashannanaaf as fidaa shimee. Dalagaa deemu baanee maal godhanii? Mee fakkeenyaaf uffata sii bitaa mee Nama faashinaa sii bitaa. ammayyi. Ani kana lama deebuu kana inni wannaa keessaa sii bite gabaa keessaa sii bite ani lalaan
maal fakkaatu suuqa keessaa si bitadhaan ka Ameerikaadhaa dhufe ka Kaanadaa Awustiraaliyaa dhufe kan si bitadhaan meeshaa tokko oriijinaal si bitadhaan. Yoo barbaadde makiinaa mara si bituu danda'a. Waan barbaadde makiinaa mara waan ati barbaadde yoo barbaadde saraatanyaa ta'uu daladullee mana si yoo naa jedheetiin hojjettullee mana si bitee wannuma ati barbaadde si ta'alaaludha. Lakkeen barbaadde maastii. Mootak abboomaa akkana garaa jabaataa. Maa akkasnaan jettaalee. Ishii amma jaarsa kee dhossinee wajjinaa jiraannu ishii bakka akkanumaan bakka isallee dhiisiniiti. Bakka dhosineetiin yaa jiraannu walumaan bakka dhokanneetiin guyyaan akkana fa'aa karaa deemu kanneen. Lakkeen foon danda'amu. Maaf hin danda'amne maa? Ani barbaadu baay'isa malee bittiidhamu. Abboo bakka namni si malee jiraachuu hin danda'u bakka akkam. Ani isa malee hin barbaadu bakka hin qabamu. Dhugumaan jaalattaa ammas jaasitee? Baay'ee jaaladha. Hagam jaalattamee? Dhibbarraa miga jaalatta? Dhibbarraa dhibba jaaladha. Inni hosi jaalataa akkam? Inni waan jibbillee aannan jaaladha kan isaa maan godhama. Bakka dhiifama guddaa ishee dhugaan si gaafataan jira kun kaameraa argitee firaankii si godhu jira bakka. Bakka kanaaf akkanumaan si fatanuudhaaf malee dhiifama guddaan isallee si jaalataa kan si jaalatu deddeeqa. Kanaaf dhiifama kaameraa misooraa jira. Ani teeti argaan jirtu. Argaan jirtu. Kanaaf bakka inni dessi si jaalataati dhiifama guddaa afoon ani eegalte. Amma meeqa iti waan shaayoo immoo fidi kaane. Inni illee barsiiftiin si dhageeffatu jira kun argaa taa'anii. Naannoo saammaanidha. Kunoo sirrisee. Halloo abboo kaa dhiifama kunoo argitee jaartii kan ta'e amanamtu kaa mana aarti yookiin akkanatti si osoo isiin si jaalattanaan jette yoo birrii akkana waa mara si bite siin jedhee wannaa jedhaa jira waan hin taane nama of tere. Kunoo bakka si malee jette kaama. Bakka Kisa Sen Nandu pada malapasa Hamma yomi tanasasa Maaf